Akkam iddiyarraatu mee maal fakkaatti maaltu si dhaga'ame gammachuun? Iddiyarraan tanaatu iida kutte mana salaannee har'ammoo rabbiin dilee tana baasee nu salaachisuudhaaf dhalattoota amantii musliimaa kan ta'an hundaan baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Ayyaa akka nyaara jiran baga isiniin ga'e. Jaa isinillee akkasuma baga isiniin ga'e galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu maqaan keenyu isin jaani? Shaddiin Abdisamannaan jaani. Isarraa dhuftee iddoon dhaloota keettoo isa? Iddoon dhaloota kiyya magaalaa Biroodaati. Akkami qoree maalii taatee bakka tana tajaajilu jirta? Qoree nageenyaa yookaan sagattaatuudha. Haalli nageenyaa akkam fakkaata? Haalli nageenyaa yoo akkuma garamu kana haalaan sagatta'u jira. Haala gaariin sagatta'umsarra jira. Guyyaan irraa kun maal fakkaata? Iddoo hangam takka nama gammadu? Iddi irraa kan duriin addoonni isa godhu yeroo dura barana fa'a amma nuti akka iida irraa kan iida waan hariyaatti ilaalla bakka maaliif akka waan irra lalanneetiif ilaalla sababa koronaatiin barana iida nagarre akkanumatti bakka amanumatti eenyeeti iida goone har'ammoo waan gaarii laal gammachuu kaaraan moo nagarre hin jaan. Mee eenyuuf eenyuun baga isin ga'e jechuu barbaadda? Eenyuuf haa waliin taateeti guyyaa irraa kana dabarsuu barbaadda? Durarratti wanni jechuu barbaade koree Fajrul Islaamii fi akkasumatti Fajrul Islaam guutuudhaan baga isiniin ga'e dhalattoota amantii musliimaa kan ta'an hundaan baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Ayyaa akkasitti nutillee maqaa Fajrul Islaamii asin harkamuu keetiif hedduu galatoomis hin jenna. Galatoomaa isinis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keenyu isin jaani? Nuruddin Mahmud Bashirin jaama. Iddoon dhaloota keetiiti? Magaalaa Biroodaati. Akkam iddiyarraatu mee maal fakkaatti maaltu si dhaga'ame gammachuun? Iddiyarraan tanaatu iida kutte mana salaannee har'ammoo rabbiin dilee tana baasee nu salaachisuudhaaf alhamdulillahi tanaan na dhagaamti iddituun. Ayyamee dargaggoo Islaamaa tanaa fi garee Fajrul Islaam maqaa garee Fajrul Islaam kanaaf hundaanuu mee maal nu dhaamuu barbaadda dhaamsa kee maali? Dhaamsi nan dhaamuu barbaadu baatii Ramadaanaa tana keessa dargaggoon teenya akkasii salaattee akkaanii fi ibadaa akkasii gootee soomana kana akkasitti soomanaa baatee akkaanii fi guyyaa irraan tanaa kana bakka iddoo muuziqaatii fi dhalaa fi kana irra fagaatanii akkasumatti bakka waan adda addaa jiran gaa namni hundi ni beeka bakka akkasii sanirraa fagaatanii akka soomana isaanii ibadaa isaanii akka firaan balleessine. Akkasumatti maqaa garee Fajrul Islaamiin galatoomis hin jechuu barbaadna. Isinilleen galatooma garee Fajrul Islaamiin. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu isin jaan maqaan kee? Nasruun anjaani. Iddoon dhaloota keetiiti? Magaalaa Dadar ana achitti dhaladhe. Iddiyarraatu maal fakkaatti maaltu si dhaga'ame gaggabaabsii nu dabarsi? Egaa rabbiiti alhamdulillahi rabbil alamin iddiyarraan tanaa alhamdulillahi haala hunoo ammalaalee agarru kana bakka gammachuu addaatiin na dhaga'amee jira. Ummata muslimaatiin hunda baga ittiin isin ga'e Eid Mubaarakiin jechuu barbaada. Nutillee maqaa Fajrul Islaamiin baga ittiin si ga'e hedduu nu galatoomes harkamuu keetiif sin jenna. Isinillee hedduu sagantaa tana itti addanii qopheessuu keessaniif hedduu takka galatoomaan isin jaa. Eid Mubaarak. Alayna wa alaykum. Akkanumatti daawwattoonni peejii keenyaa peejii Fajrul Islaamillee maqaa guyyaa har'aa idaa kanaan baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Akkasuma maqaa peejii keenyaatiin maqaa peejii Fajrul Islaamiin dargaggoo magaalaa Baroodaatii fi akkasuma dargaggoo muslimaatii fi dargaggoo biyya tanaa guutuu baga guyyaa har'aa kanaan isin ga'e jechuu barbaada. Dargaggoo magaalaa teenya hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa akkasuma peejiin keenyallee Fajrul Islaam like subscribe share nu godhaa isin jenna hedduu galatooma. Warahmatullahi wabarakatuh sin jechuu barbaadna kabira keenya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaan irraa kun akkam fakkaata iidamee haala kamiin salaattanii deebitanii? Akka iida kaarraan tanaa agareen beeku gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Dargaggoo Islaamaa tanaaf hoomee maal laamuu barbaadda? Dargaggoo Islaamaatiif duraan dursee kunootii nagee hangallee ammaan tanaa kunoo karamanaa yaa'u jirra. Isinis nagee isinitti haa ta'u hin jaa. Akkami shufeera keenya baga guyyaa irraa kanas ga'e? Alhamdulillah baga walumaanuu nu ga'e. Akkami tishartiin immoo nama addaa isin fakkeessee jira. Guyyaa irraa kana hangam takka gammade? Haala hangam takka gammadee guyyaa irraa? Guddaa takka gammadee isinoo akkam? Nutilleen akkasumatti hedduu gammanne atilleen galatoomne. Eenyu isin jaa maqaa kee? Maqaan kiyya Nuruddin Abdisamadiin jaama. Akkami guyyaan irraa kun hangam takka nama gammachiisa hangam takka sitti tole? Guyyaan irraa kun guyyaa gammachuuti. Hunda keenyaafuu akkuma beekamutti
An bakka desna jira bakka guyyan. Kaisafu ጊዜ kana ሸሚዝ wal fakkaatu fannee deemnu kana tokkummaa keenya ibsaa jechuudha. tokkummaa keenya ibsinillee galatoomaa jechuun barbaada. Assalaamu alaykum. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu nyam maqaa? Tichaas abdiin nan jaan. Mee guyyaa irraa kana maaltu as fidee yaala kamiin dhufee indees? Guyyaan irraan tanaa guyyaa iidaa iidal fitrii guyyaa soomana baati. Akkasuma gammachuu iidaatii duree iidaatiin na fidee akkasuma machi iidaa deebi'u jira. Akkami mee eenyu feenyuun bagee si gammachiisee bagee ittiin si geechuu barbaadda? Saayibban kiyya kashabaa ka dargaggoo hundaanuu haraaf abbaa kiyyaas badha abboo badhaa soofran fa'a. Sheekh assalaamu alaykum warahmatullahi. Alaykum salaam warahmatullahi. Maqaan keenyu siin jaare? Maqaan kee Ramadaan Aminaan Jamboo. Mee irraa guyyaan irraa kun mee akkam fakkaataa maaltu si dhagame? Maashaallah iddi bareedduudha maan jettu. Bifa ho'aa ta'een garte. Akka amma dura baaneen beene gaggeessaa jira alhamdulillah. Mee akkasumatti eenyu feenyuun bagee ittiin si geechuu barbaadda hordoftoota peejii keenyaa kanaan hundummaan cufa uummata islaamaa addunyaarra jiran bagee isiniin gahe. Isinillee akkasuma bagee isiniin gahe galatooma.